Ana masila abiyyi sinajje sananje. Videoon isa kaasaragaa dhaggeeffadhu. Abbaa kiyya guddaa akka gaaraatu jira. Haji Ibrahim, Dr. Jaylan, Raayyaa Abbaa Maccaa, Ahmaddiin Abbaa Jabal, Isma, qabsaawaan caalu, dhiiran caalu, dubartiin caaltu, Oromoon caalu. Namni dhugaadhaani malee, kaayyoodhaani malee, saba tajaajiluudhaani malee, ololaa fi kijibaa waliin caalu. Oromo rakkina isaa tuttuquudhaan populism jedhama kun. Populism politics. Oromo rakkina isaa irraan beeku. Oromo rakkina isaatiin hoggansa kamirraa dubbachuu barbaadu Oromoon. Furmaata ka barbaadu. Rakkoon Oromo faaraa miti. Eenyumti keef dhaggeeffadhu. Eenyumti kee. Maqaa uummata Oromoo kabajamaadhaan maqaa keetiin kabajamiti. If dhaggeeffadhu. Gara tokkummaa deemu. Waan kaleessan fidin dhiiga qayroo hamma san ga'uun wareegama waggaa 30 waggaa 200 wareegamneen kan fidin deengadda kanarraan fidin wanni bira haarayni kan fidin jiru jechuu keenya. Ilmaan keenya barachuudha qaban diinagdeedhaan guddachuudha qaban. Qophaa'aadha miti Oromoon ifa. Haji Ibrahimtu jira, Shaamin Ibro jira, Shemuusa Soala jira, Raayyaa Abbaa Maccaa jira. Isaan kanatti dhaqamee akkana naan jee abbootiitii laal seera haasawa ilma sabaa. Shaamin kiyya kana naan jee. Haji Ibrahim kiyya kana naan jee yaa manguddootii abbootiitii. Obboleessi kiyya kun kana na godhe laal akkatti himatan. Yaa saba kiyya kana naan jee osoon isa jaaladhu obboleessi kiyya Abiyyi laal. Osoon jaaladhu obboleessi kiyya Shimallis. Osoon jaaladhu obboleettiin tiyya Caaltuu Saanii. Osoon jaaladhu obboleettiin tiyya Tayyibaan. Osoon jaaladhu obboleettiin tiyya Adaanech Abeebee. Abbuma himachuu barbaadde san eenyumti kee. Yaa saba kiyya luba gurguddaa jira, qeensii gurguddaa jira, manguddoo biyyaatu jira. Oromoon heeraa fi seera qaba. Sabaloona abbaan barbaade gara barbaade oofu bishaan gabateeti miti Oromoon. Oromoo bishaan gabatetti yaadu. Oromoo kana waan namni tokko qoftiin hoogganuu fi waan namni tokko olii gad oofu fakkeessuun gaarii miti. Gaarii miti. Seenaan nama gaafata waan ta'eefi. Rabbiinis nama gaafata waan ta'eefi. Taan gara dhiifataniiti hanga dubbachuu qaban takka dubbatan. Yoo dubbanne waa hedduu takka dubbanna nuti.